Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa keenya kanarraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya kanarraatiin dhimmi xiyyeeffannaa keenya waa'ee bunaa fi shaayii akkasumas immoo meeshituuwwan garaagaraa kan ilaallatu ta'a. Kanaafis immoo dhimma kanarratti yaada akka nuu kennanii fi daayirektara olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii mootummaa Federaalaa Dr. Addunyaa Dabalaa stuudiyootti affeerrannee jirra. Egaa isaan faana turmaata taasisna. Gaaffilee garaagaraa kaasnaa isinis nu faana turaatii nu daawwadhaa isiniin jenna. Keessummaa keenya Dr. Addunyaa Dabalaa eeyyamamoo taatanii stuudiyoo keenyatti argamuu keessanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Baay'ee galatoomaan affeeruu keessaniif. Haalli dhaabbii biqiltuu bunaa maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Waan haala magariisa bunaa ashaaraa magariisaa wajjiniin wal qabsiifame bunnis achi keessa galuu qaba kan jedhuutiin kallattii kaa'ameen yeroo ammaa kanatti naannolee jiran hundumaa irratti bunni akka ashaaraa magariisaatti akkasumas immoo bonooti kanneen dullooman gamashaa jirra baay'inaani akkasumas warra miidhaman warra oomisha laachuu didan isaaniinis bubuqqaasnee jijjiiraa jirra waan ta'eef yeroo ammaa kanatti bunni baay'inaan dhaabachaa jira. Akka Oromiyaatti illee yoo fudhannee ilaalle haga biliyoona 1.8 naannoo kana kan dhaabamaa jiru. Kanaaf yeroo ammaa kanatti bal'inaan irratti qophaa'amee bunni naannolee garaagaraa keessatti gadi fageenyaan dhaabamaa jira jechuudha. Dhaabbii bunaa dhaabbii biqiltuu bunaa yoo kaasnu wanti oomisha bunaa keenya utubaa dinagdee biyya keenyaa ta'e olaanaan waliin ka'uu dhaabbii irraa jalqabe jechuudha. Waa'ee qulqullinaati. Kana ilaalchisee dhaabbii masaarraa kaasee akkaataa lafasaa biqiltuudhaaf mijataa taasisuutti sanarras immoo darbee amma oomishaatti amma gabaaf dhiyeessuu irratti kan jiru qulqullina hordofuu irratti maal fakkaataa jiru. Sababiin isaa qulqullina irratti bu'uuraa'eetu gabaanni kan inni buna irratti dhufuu danda'u waan ta'e. Bunni akkuma beekamu qilleensa garaagaraa barbaada. Fakkeenyaaf bunni Jimmatti haala gaariin hojjetu yookaan oomisha kennu Harargeetti laachuu hin danda'u. Baaleettis akkasuma Gujiittis akkasuma. Kanaaf akka abbaa taayitaa bunaa fi shaayii federaalaatti naannolee qorannoo naannolee wajjiniin ta'uudhaan federaalaa wajjiniin ta'uutiin buna sakamtu iddoo qilleensa naannoo kam keessatti gaariitti oomisha kennuu ni danda'a. Baddaatti badda dareetti gammoojjiitti bunni laachuu danda'u sakam jennee adda baasneerra. Kanaaf maal goona piroojeektii qabnuutiin bunoota kana babaay'isuutiin keessumaa sanyii baay'ee dhukkuba dandamachuu danda'u oomisha laachuu danda'u adda adda baasnee fillee qotee bulootaaf akka itti raabsamu taasifameera. Bifa filiin illee itti hojjetamee yookaan immoo dargaggootaa fi dubartoota walitti qabuutiin carraa hojii banamee fi akkaataa isaaniitti illee kana qopheessan taasisnee yeroo ammaa kana bifa kanaan itti deemamee jira. Kanaaf qulqullinas ta'e oomishni bunaa chiginyi isaarraa ka'a jechuudha. Filii bunaarraa ka'a jechuudha. Sanyii bunaarraa ka'a jechuudha. Kanaaf achirratti paakeejiin qophaa'eeru jira. Akkaataa itti buna qulqullinaan filanii buna qulqullinaan oomishanii akkaataa itti buna qulqullinaan funaananii eega funaanamee boodammoo akkaataa akkamitti bunni qulqullinaan piroosesdi ta'uu danda'a kan jedhu irratti paakeejii qabna. Isa gadi fageenyaan barumsaan laanna. Haala kanaatiin yeroo ammaa kana bunni kan nuti biyya alaatti erguun kun qulqullinni isaa harka 2-3 dabalee jira jechuudha. Kanarratti gadi fageenyaan hojjetamaa jira. Amma oomishi bunaa biyya keenya as dhiyeenya kana gabaa fooyya'aa argachaa akka jiru odeeffannoowwan garaagaraa ba'an ni mul'isu. Keessumaa as dhiyeenya kana immoo egaa sadarkaa biyyaatti jechuudha. Alergii keenya keessatti gumaachi bunni gumaachaa jiru guddaa ta'uunsaa ka'ee jira. Mee kanaan wal qabsiistanii sharafa biyya alaa guddisuu keessatti dinagdee biyyaa ol butuu keessatti alergiidhaan wal qabatee hojiin jiru maal fakkaata kan darbe maal fakkaata gara fuulduraaf haalli gaarii mul'achuun isaa immoo gara fuulduraaf maal isin onnachiisee jiraayu? Egaa haalli Itoophiyaan yookaan akka bakka argama bunaati. Buna addunyaa kanaaf kan kennite Itoophiyaadha. Haa ta'u malee buna kanarraati immoo fayyadamaa jirti yoo jennee ilaallu qabeenya qabnurraa uumamaan kan nuuf kennamerraa kaanee yeroo laallee jennu itti fayyadamaan turre. Bunni yeroo baay'eedhaaf kan nuti biyya alaatti erginu baay'inni isaa toonii 100 haga toonii 200 duwwaa ture.
bara 2009 kaasee abbaan taayitaa bunaaf shayii federaalaa akka hundeeffame buna kana jalqabe oomishumarraa qabee hanga buna ala erguutti akka inni hordofu akka inni to'atu akka inni haala mijeessuudhaa fi abbaan taayitaa bunaaf shayii kun eega hundeeffamee ka'ee jijjiirama hedduutu dhufaa ture jechuudha. Keessumaa oomisha maasaa irratti qulqullinaan oomishuu irratti akkasumas immoo sona dabalanii buna biyya alaatti erguu irrattis baay'ina bunaa dabalanii gara biyya alaa erguu irrattis immoo jijjiirama guddaatu dhufee ture jechuudha. Bara 2009 jalqabee yeroo jalqabaaf bunni Itoophiyaa biyya alaatti ergame toonii 200,000 gale. Isa dura garuu toonii 200,000 gadi ture jechuudha. Qarshiin nuti argachaa turres miliyoona 600 fi miliyoona 700 gidduu ture yeroo baay'eedhaaf. Haa ta'u malee kuni akka nama biyya bunni itti argameetti carraa kanatti fayyadamnee qotee bultoota keenya baay'inaan gargaaruu irratti rakkoo guddaa ture. Kanaaf qotee bultoonni keenyi buna kanarraatti fayyadamaa waan hin taaneef buna isaanii bubuqqisanii caatii dhaabu, buna isaanii bubuqqisanii baarzaafii dhaabu turan. Gatiin isaan itti gurguratanis waan kan nama onnachiisee bunni oomishni bunaa kun akka inni babal'atu kan taasisu hin turre jechuudha. Egaa abbaa taayitaa bunaaf shayii federaalaa kun hundeeffamee rakkoowwan jiran maa'inni oomishni keenya akka hin guddanne gabaan keenyis akka hin guddanne keessumaa immoo qotee bultoonni keenyis akka hin fayyadamne kan taasisu maa'inni kan jedhu gadi fageenyaan uummatas namoota adda addaas walitti qabuutiin adda baasne jechuudha rakkoowwan kana. Rakkoowwan kana eega adda baasnee booda akkamiin hiikamuu qaba bifa kamiin hiikamuu qaba yeroo gabaabaa keessatti giddu galeessatti yeroo dheeraatti jennee karoora waggaa 15 baafannee jechuudha. Karoora waggaa 15 kana keessatti wanta hojjetamuu qabu utubaalee 6 yookaan immoo ijoo 6 jennee tokko oomisha irratti, lama qulqullina irratti, sadaffaa sona irratti, arfaffaa qorannoo isaa irratti, shanaffaa gabaasaa irratti akkasumas ja'affaa immoo warri stakeholderoonni jedhaman kun iddoo tokkotti walitti qabamanii hojii bunaa kanarratti yaada wal jijjiiruu wal gargaaruu akka danda'an pilaatfoormii uumuu qabnee kanarratti akka ijoo dubbiitti qabannee jechuudha. Eegasiiti jijjiiramni kun kan dhufe. Tokkoffaa bunoonni oomishni fi oomishtummaan keenya maa gadi bu'ee kan jennu harka 60 harka 70 ol kan ture bunni keenya dulloomaadha. Oomisha laachuu hin danda'an. Kuntaala 6 hektaara tokkotti kan isaan nuuf kennan. Kuntaala 6 kana qabannee immoo gabaa addunyaa keessatti dorgomaa ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf guutummaa guututti bunoota dullooman kana gamashnee kaasuu qabnee waggaa arfan kana uummata keessatti sochii uumne warra barachuu qabus barsiisne warra hojjechuu qabus immoo seeraan argisiisne isaa booda amma waggaa arfan kanatti gara hektaara 400 ol buna dulloome kaasne buna haaraatiin jijjiirreera jechuudha. Kun oomishummaa keenya baay'ee nu dabalaa jira jechuudha. Lammaffaa qulqullinni bunaa akkuma asirra jedhamee harka 60-70 bunni gadi sadarkaan isaa gadi bu'aa ta'edha kan biyya alaatti arginu jechuudha. Haa ta'u malee kuni gatiin ittiin nuti gurguru $1 gadi. Gatii ittiin oomishnuyyuu bakka nu buusuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf asirrattis qulqullina irratti gadi fageenyaan hojjechuu qabna. Egaa xiyyeeffannaatiin irratti waan hojjenneef bunni biyya alaatti ergan keessaa harki 70 harki 60 hanga 70 buna sadarkaa isaa eegate ta'eera. Kun immoo gatiin isaa akka inni dabalu ta'e bara baranaa miliyoona 100 biliyoona 1 fi miliyoona 400 arganneerra. Kana keessatti jijjiiramni dhufe eega abbaa taayitaan bunaaf shayii kun rakkoowwan jiru adda baasee keessumaa gabaa keessatti rakkoowwan jiru baay'ee wal xaxaasa ta'ee kan hiikuutiin qotee bultoonni kallattiitiin akka isaan fayyadaman taasisuutiin keessumaa immoo warri gabaa bunaa Itoophiyaa keessatti sona waa tokko illee hin daballe garuu qulqullinni akka hir'atu akkasumas immoo baay'inni bunaa akka hir'atu warra taasisan keessaa baasuutiin gabaa adda addaa uumneeti kan inni jijjiiramni kun dhufe jechuudha. Akkuma ammas nu kaastanii keessumaa waa'een oomisha bunaa kana yommuu ka'utti qulqullina irratti xiyyeeffachuutti aanee kan jiru dhimma gabaadha. Gabaa biyya keenyaa immoo qabatamaadhaan yoo ilaalle keessumaa kan biyya keessaa oomishi qonnaan bulaan oomishu sinuu jettaniittu sila qonnaan bulaan buna buqqisee caatii dhaabuu deemeera. Kanaaf kan taasisu isa amma dhamaatii isaa gabaa irratti gatiin argatu. Kanaaf kan taasisan immoo daldala kontiroobaandii fi daldaltoota seeraan alaa keessa seenanidha. Kana irratti hordoffiin taasifamaa jiru maal fakkaata?
Asirratti akka bataayitaa bunaaf ishee federaalatti waa fagoo hojjenne jijjiiramaa kan dhufes tokko kanarratti. Sababni isaa bunni qotee bulaan tokko maasaa irratti akka inni gurguramu kan inni taasifamu. Carraan inni geessee biyya alaatti gurguruuf qabus dhorkamee ture jechuudha. Carraa gara biraan qabu. Kanaaf adduma maasaa irratti qarshii 4 qarshii 5 6 sooteen gurgura. Dallaalonni achi fudhanii immoo daddabarsanii isaantu itti fayyadamaa ture jechuudha. Amma maal goone poolisii keenya bifa haaraatiin jijjiirre. Poolisiin kun maal argisiisa? Tokkoffaa qotee bulaa kana beekumsa isaa yoo cimsine akkatti sadarkaa buna gaarii oomishu yoo barsiifne maaliif akka inni biyya alaatti hin ergine maaf ittisna. Kanaaf hektaara 2 fi isaa ol horii qaban namoonni kallattiitiin buna isaanii biyya alaatti akka isaan ergatan carraan bahee jechuudha. Kanaatiin nama 500 ol kan ta'an nama qotee bultoonni kallattiitiin buna isaanii biyya alaatti gurgurachuu jalqabaniiru. Garri biraa qulqullina bunaa irratti gad fageenya waan hojjenneerruu fi cap of excellence waan jedhu qotee bultoota qofa kan hammatee qotee bultoota fayyadu intervention akkasii finne innis maal godhee walii isaanii akka isaan dorgoman taasisne. Qotee bulaan tokko qotee bulaa gara biraa wajjiniin wal dorgomee qulqullina buna qulqullinaan oomishee innis biyya alaatti akka kallattiin gurguratu taasisneerra. Marsaa sadaffaatiin bara kana jijjiirama guddaan dhufeera jechuudha. Kontiroobaandii irratti kan nuti taasisne sooftiweerii uumneerra jechuudha. Sooftiweeriin kun maal godha? Bunni maasaa qotee bulaarraa yeroo yookaan immoo aanaarraa yeroo gaggeeffamu sooftiweerii sanaan akka gaggeeffamu taasifame. Eessa dhaqaa eenyunni bunni sadarkaa meeqaa vooliyuumiin isaa hagamii weeraawuzii isa kam deemaa kan jedhu hundumaa odeeffannoo achi keessatti galaa jechuudha. Kanaaf sooftiweerii kana keessa siistama sanaan yoo bunni gaggeeffamee dhufe galatti gara kontiroobaandiitti bahuu hin qabu. Dhufee magaazina iddoo isaaf eeyyamametti hammanni galutti hordofuu ni dandeenya jechuudha. Magaazina gagalee booda immoo inni biyya alaatti ergamu jira. Hammamtu galee hammamtu biyya alaatti ergame baalaansiin hammamtu jira kan jedhu salphaatti kaalkuleet gochuu kan nu danda'u sooftiweerii jenne jechuudha. Sooftiweerii kana hojiirra oolchuurraan kan ka'e bunni kontiroobaandiif daldala seeraan alaan bahu hir'ate gara toonii 54 dabalataan biyya alaatti ergineera jechuudha. Tooniin 54 kun kanaan dura daldala seeraa alaan kan bahuu fi kontiroobaandiitiin kan bahaa ture jechuudha. Toonii 300 walumaa galatti kan nuti ergine. Toonii 300 kana keessaa tooniin 54 siistama kanaan gara karaa kanatti akka inni galu kan taasifame jechuudha waan ta'eef bara dhuuf kanas immoo seeraan irratti hojjennee kana caalaa kontiroobaandii fi seeraan daldala seeraan alaa to'achuu ni dandeenya jechuudha. Amma bunni gaafa keessumaa immoo sharafa biyya alaa gatii isaa dabaluu galii argamu dabaluu fi gabaarratti si barbaadamummaa isaa akka barbaadamu taasisuudhaa fi buna dheedhii erguurraa qophaa'ee bunni sadarkaa dhuguun danda'amu bira ga'ee yoo ergame sharafa alaa guddisuu keessattis gumaacha qabaata akkasumas immoo gabaa argachuun isaa haaluma sanaan kan irratti hojiin hojjetamu maal fakkaata? Akkuma sala kaasee karoora waggaa 15 keessaa inni tokko buna sonatti itti dabalanii biyya alaatti erguun xiyyeeffannoo guddaatiin akka hojjetamudha. Kanaaf ijoo dubbii yookaan immoo piilaarii nuti qabnu keessaa tokko isa waan ta'eef achirratti tokkoffaa rakkoon nuyi qabaachaa turre maa'inni kan jedhu irratti mari'anne rakkoon nuti qabnu keessaa tokko beektotni yookaan immoo namoonni ogummaa kana qaban biyyattii kana keessatti muraasa waan ta'aniif isaaniin bifattiin namoota leenjisne buna sonatti dabalanii daakanii biyya alaatti erguu akka danda'aniidhaaf humna namaa keenya cimsachuu qabna kan jedhu ijoosa tokko ture jechuudha. Kanaaf asirratti maal goone abbaan taayitaa bunaaf shayii federaalaa mana barumsa itti buna dhandhamuu, buna akaa'uu, buna daakuu sonatti dabalan jechuudha. Akka biyyattiitti banneera jechuudha. As kanatti warra Xaaliyaanii fi Yuuniidoo kan jedhamu wajjin wal gargaarre Coffee Training Center kan jedhu bannee yeroo ammaa kana si'a 2 namoota leenjisnee marsaa lammaffaatiin eebbisiisneera. Jarreen kun maal godhu? Tokkoffaa buna dhandhamuu irratti, sadarkaa bunaa baasuu irratti, qulqullina bunaa eeguu irratti, buna sona dabalanii biyya alaa erguu irratti ogummaa yookaan immoo beekumsa gahaa qabaachuu irraa jiraata. Kanaaf baay'ina namaa humna namaa keenya yeroo oomishaa deemnu, yeroo dabalaa deemnu
barbaachisummaan fi raawwiin buna sonatti dabalanii biyya alaatti erganis dabalaa deemaa jechuudha. Haaluma kanaan bara darbe buna sona itti dabalee biyya alaatti erginerraa miliyoona 3 qofa arganne. Jiramni kun waan dhufeef gara miliyoona 6 ol guddateera. Baratti dhufu miliyoona 20 30tti ol seenuu ni dandeenya jechuudha. Rakkoon cimaan nu mudataa jiru buna warri nurraa bitan buna dheedhiidha kan isaan nurraa bituu barbaadan. Malee buna akaa'ame daakame sonatti dabalame bituun barbaadan. Kanaaf inni achi keessatti rakkoo guddaa qaba. Falmii qaba. Garuu joint venture kan jedhu haalli itti gabaa bunaa barbaadanii babal'isan inni jira. Siistama kana fayyadamnee warra Chaayinaa wajjin, warra Ameerikaa wajjin, warra Afrikaa keessa hojjetan wajjiniitiin walitti hidhinsaan namoonni keenya warra buna kanarratti hundaa'an jechuudha. Yookaan immoo sona dabalanii biyya alaatti buna gurguruu irratti warra bobba'an bifa kanaan itti seensisnee jirra. Gabaan nuti buna keenyatti ergine babal'achaa dhufeera jechuudha. Keessumaa gara Chaayinaatti. Kanaaf tokko humna namaa irratti hojjenna. Lammaffaa carraa gabaa uumuu kanarratti yoo gadi fageenyaan hojjenne buna sonatti daballee biyya alaatti erguu irratti carraarra qabnu itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa abbaan taayitaan keessanii akkaataa waamama isaatii warraa jalqabee bunaaf shaayeedha. Garuu mi'eessituuwwanis keessa jiru. Isin keessuma jiru. Abbaa taayitaa kanatu bulchaa. Keessumaa mi'eessituuwwan immoo gabaa addunyaa irratti gabaa addunyaa fi biyyuma keessatti illee yeroo ammaa barbaadamummaan isaanii baay'ee guddaadha. Gatiin isaanii baay'ee ol ka'aa jira. Mee gama mi'eessituutiinoo dameewwan kam irratti xiyyeeffatamee jira? Maaltu hojjetamaa jira? Alergiin isaa maal fakkaata? Abbaan taayitaa bunaaf shaayii federaalaa yeroo hundeeffame aangoon isaaf kennames taayitaan isaaf kennames buna shaayii fi mi'eessituu garaagaraa oomisharraa qabee hamma alerguutti faana bu'ee jechuudha. Vaalii cheenii isaa hordofee qulqullina isaa eegee sadarkaa isaa eegee sartifikeetii kennee standardaayiz godhe biyya alaatti erguu qaba kan jiru irratti kan kennameef jechuudha. Kanarratti bunni shaayiirraanis mi'eessituu kanas haguugee waan jiruudhaaf malee hojii hedduutu hojjetamaa jira gama shaayii guddisuu irratti akkasumas immoo gama mi'eessituu kanarratti guddisuu irratti jechuudha. Fakkeenyaaf mi'eessituu ispeesifikaalii yeroo ilaallee jennu istiraateejiin qaban turan kanaan dura akkuma rakkoo buna adda baasnee rakkoowwan buna kanaas bifattiin hiikuu dandeenya yeroo gabaabaatti giddu galeessatti yeroo dheeraatti jennee baasni kana mi'eessituudhaafis akkasumatti hojjenneera jechuudha. Kanaaf sadarkaa istiraateejii hojjennee mi'eessituu gabaa biyya alaatti dhiyeessinu meeqa isaan kamtu dhiyaata biyya kamitti dhiyaatu bifa kamiin dhiyeessina kan jedhu gadi fageenyaan hojjennee mi'eessituu 16 adda baafanneera jechuudha. Isaaniin adda baasnee istiraateejii qopheessineeraa fi haalatti qulqullinaan mi'eessituun kun oomishaman haalatti walharkaa fuudhan gabaa qotee bulaarraa gara warra dhiyeessanitti dhiyeessituurraa warra ala erganitti bifa kamiin deemuu danda'a kan jedhu istiraateejii baafannee mariisisnee isteekholdoota garaagaraa jechuudha. Piroojeektiitiinis immoo gargaaramuu qaba kan jedhuuni piroojeektii mootummaa Neezerlaand irraa faayinaansii arganneen piroojeektii mi'eessituu kana qofaarratti jechuudha hojjennee yeroo ammaa kana namoota leenjisaa jirra. Kanaaf haalatti mi'eessituun kun oomishaman qulqullina isaanii sadarkaa isaanii akkasumas immoo sonallee itti dabaluun ni danda'ama mi'eessitoota kanarratti. Isarrattis gadi fageenyaan hojjenne yeroo ammaa kana gara miliyoona 20 mi'eessitoota yerootti argamaa jiru jechuudha doolaarra. Kanaaf babal'isuu irratti garuu ammas hin hafa akka bunarratti gadi fageenyaan deemne shaayii fi mi'eessituu kanarratti hojjenneerra innee afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee amma muuxannoo arganne kanaatiin irti deemaa jirra waan ta'eef bara dhufu kana keessatti gara miliyoona 23 ol guddisnee karoora qabannee jira jechuudha. Oomishi abbaa taayitaa keessanii hordofu kunneen guddina dinagdee biyyaatiif utubaa ta'anii wayita ka'aa jiran kanatti oomishi kun babal'achuun isaa dirqama. Biyya keenya keessatti wanti barame tokko maali? Oomishi bunaan beekamu yeroo hundumaa naannoo masarratti buna oomisha. Kan mi'eessituuwwaniin beekamus akkasuma kan baala shaayiidhaan beekamus akkasuma. Kanaafuu muuxannoo walii qooduu akkuma qamadiidhaan ilaalaa jiru keessumaa amma naannoo Oromiyaa keessatti iddoowwan qamadii oomishanii hin beekne akka qamadii oomishan iddoowwan xaafii bal'inaan hin oomishne akka wanti taasifamaa jiru jira. Kana ilaalchisee yookiin
buna irrattis haa ta'u mi'eessituuwwan baala shaayii irrattis kan gochaa jirtan maal fakkaata? Muuxannoo wal jijjiiruu irratti kan nuti hojjechaa jirru yeroo ammaa kana buna laashiteet baay'inaan kan nuti hojjechaa jiru. Hojimaatni gaarii maa'inni hojimaatni gaarii fakkeenyaaf Oromiyaa keessa jiru. Oromiyaa keessaa immoo Jimma yookaan Iluu Abbaa Boraa jiru maa'inni. Hojimaatni gaarii akkasumas gara Sidaamaa Geediyoo jiru kun maa'inni. Jenne isa kana adda baasnee booda qotee bultoota bakka tokko gara bakka biraa geessuutiin bifattiin isaan yaada walirraa jijjiiran taasisna. Kana duwwaa otoo hin taane beektonni ogeessonni kanneen hojimaata haaraa kan oomisha dabaluu danda'u qulqullina dabaluu danda'u bifa saayinsaawaa ta'eenis yeroo isaan dhiyeessanii fidanii waltajjii uumnee fi bifatti kapitaalaayiz gochuu dandeenyu kanarratti hin hojjenne jechuudha. Kan mi'eessituu rakkoon kan ta'e mi'eessituun naannoo keenya keessa iddoo ta'e qofaama fakkeenyaaf gara teeppiitti gara baay'inaan kan jiranii akkasumas immoo gara wandoo gannat kana kan jiranii gara jiinkaa kana akkasumas gara dabuuf kana keessa baay'inaan kan jiranii isaaniinis bifa ittiin wal babal'isuu dandeenyu irratti hojjechuudhaaf barbaranaa karoorfannee jirra. Garuu muuxannoo fuudhanii guddisanii akka biyyittiitti paakeejii qopheessanii fi maanuwaalii qopheessanii fi itti deemuun barbaachisaa akka ta'e isa namanna. Garuu jijjiirraa muuxannoo jijjiirraa wal harkaa fudhachuu kanarratti immoo gadi fageenyaan buna irratti baay'ee hojjetamee jira jechuudha. Amma waa'ee muuxannoo jijjiiruu kana gumaacha taasisa sadee yaadanii baazaariiwwan agarsiiftuuwwan garaagaraa qopheessu biyya keessattis biyya alaattis kun immoo gabaa fiduu keessattis gumaacha mataa isaa qaba. Mee kana irratti wanti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Buna irratti egzibishinoonni garaagaraa akka biyyaattis akkasumas immoo akka addunyaattis kan qophaa'an jiru yeroo yerootti jechuudha. Biyya Xaaliyaan Miilaan jedhamutti keessumaa buna sonatti dabalanii gabaa addunyaaf dhiyeessuu irratti muuxannoo hedduu jira ture. Kanaaf egzibishinichi qophaa'e irratti ergitoonni buna biyya alaatti erganii gara 70-80 ol ta'an akka isaan irratti hirmaatan taasisnee muuxannoo achii fudhatanii dhufanii asirratti akka hojjetaniidhaaf carraan akkasii banameeraa fi Ameerikaattis akkasuma waan gaggeeffamaa jiru jira. Dubaay irrattis itti aanee Giriik irratti kan qophaa'eeru jira. Achirrattis akka isaan hirmaatan hin goosisne taasisne jechuudha. Gara Chaayinaattis gara Jaapaanittis deemanii muuxannoowwan garaagaraa ni fudhatu. Akka biyyaatti nutis hin qopheessina. Egzibishinii qopheessina. Shaayis hin qophaa'a. Inni manneen bunaas mi'eessituu garaagaraas hin qophaa'a. Oomisha dameewwan garaagaraa keessumaa amma kan midhaan irratti bal'inaan hin hojjetama. Kan bunaa irrattis hin hojjetama jedhee yaada. Instituutonni qorannaa gaggeessan dhaabbileen barnootaa olaanaan oomisha bunaa dabaluu akkasumas immoo buna miidhaan garaagaraa kan qaqqabne fakkeenyaaf weerarri wayii akka dhukkubaa akka mudannee fi instituutota qorannaa duukaa yuunivarsiiwwan duukaa dhaabbilee olaanoo akkasii duukaas qindoomina qabdaniif hojiin waliin hojjetan maal fakkaata? Sirriidha. Yuunivarsiitonnis akkasumas qorannoowwan qonnaa gahee mataa isaanii bahuun irra jiraata. Sababni isaa qorannoo garaagaraa yuunivarsiitii fi akkasumas qorannootiin hojjetama waan ta'eef jechuudha. Asirratti akka bunaaf shaayiitti nuti maal gooneerra piroojeektii guddaa tokko warra irshaa mirmira yookaan immoo qorannoo qonnaa Jimmaa. Sababni isaa qorannoon qonnaa Jimmaa bunnis Center of Excellence jedha bunaa fi isaan wajjin paartiner taanee piroojeektii 2-3 irratti wajjin hojjechaa jirra. Keessumaa akkuma sila jedhee bunni baddaatti ta'u buna badda dareetti ta'uu dhiisuu danda'a. Isa addaan nuu baasanii akka inni baay'atu taasisan tokko isaan jechuudha. Kanaaf bunoota kana kan nuti baay'isnu isaan biratti. Isaan wajjiniin gadi fageenyaan hojjechaa jirra. Gama yuunivarsiitiin kan inni gochuu qabu leenjii laachuudha. Qorannoo adda addaas hin gaggeessa. Yuunivarsiitii Diillaa, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Miizan Teeppii akkasuma Boongaa wajjin walitti hidhannee kaarikulamii bunaa jennee qopheessineerra. Inni maa'inni barattoonni yuunivarsiitii irraa bahan developmentii keessatti wanta hojjetamaa jiru hubannoo ogummaa isaas qabaachuu dhiisuu ni danda'u. Kanaaf eebbifamanii waggaa tokko waggaa lama hojii irratti bobba'anii booda maal barbaada seektarri bunaa akka seektaraatti. Ischuma yuunivarsiitii baratanii bahanii barbaada immoo piraaktikaalii lafarratti waan hojjetamu barbaada. Qotee bulaan maal barbaadu jira kanarraa. Warri bunaa qopheessan, warri bunaa ergan ogummaa akkamii barbaadu kan jedhu akka bunaaf shaayiitti
gaappii jiru jechuudha. Yuunivarsiitiidhaa fi developmentii gidduu gaappii jiru adda baafannee teeler meed kan ta'e kaarikulamii qopheessine barattoota kan yookaan morra hojiirra bobba'an kana ji'a lama leenjisna. Ji'a lama leenjisnee akka isaan practically baratanii bahan ni taasisna jechuudha. Isa yuunivarsiitii irratti dabalata baratan irratti kana akkaataa kanaan kaarikulamii qopheessine irratti hojjechaa jirra. Sadarkaa yuunivarsiitii Walaayitaa Soddoo wajjin yeroo ilaallu sadarkaa maastersii PhD irrattis bifa irratti hirmaannee yaada kenninee kaarikulamiin hambunaa bahee barattoonni akka kanaatiin scaled up akka ta'anii gochaa jira jechuudha. Walitti dhiyeenyaan jaarajillee hojjechaa jira. Amma silana kaastanitti mala fayyadama teekinooloojii akkaataa daldala kontiroobaandii ittisuudhaa fi daldaltoota seeraan alaa kanarras immoo darbee hawaasi quuqama akka ta'u keessumaa inni oomisha gatii dhamaatii isaa akka argatu biyyattiin sharafarraa argachuu dandeessu akka argattu taasisuu fi hirmaannaa hawaasaa murteessaadha. Kanaaf maddawwan odeeffannoo garaagaraa fayyadamuudhaan keessumaa mala quunnamtii teekinooloojii odeeffannoon akkasiin qaqqabuuf hawaasa duukaa walitti hidhamaa wanti hojjetamu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf tokkoffaa ragaawwan yookaan immoo odeeffannoo garaagaraa yeroo argannutti poost goona. Weebsaayitiin keenya jira. Reediyoo faana wajjiniitiin eertaayimii bitannee torbanitti wantoonni abdeet jedhan wantoonni jijjiiran akka qotee bultoota gahan ni taasisna. Kana biraan odeeffannoo gabaa biyya alaa yeroo torbanitti samaraayis goonee torbanitti poost goone jechuudha. Kanaaf namoonni keenya buna alatti yeroo erganii bunni gabaan bunaa torban kana keessa maal fakkaata kan jedhu odeeffannoo nu biraa argatu jechuudha. Bifa kanaan torbaniin walitti qabnee Jimmaa, Gujii, Limuu, Naqamtee, Booranaa jenne kan hundumaa sadarkaa isaatiin sadarkaa tokko sadarkaa lamaffaa miicamaadha gogaadha jenne adda baasnee tokko isaaf ragaa gabaa bunaa hirmaattota keenyaaf ilaalle jechuudha. Warra biyya alatti erganiifis hin qopheessinu. Kennina warra qotee bultoonnis isa laalanii buna isaanii gurguratu. Warra dhiyeessanis isa laalanii buna bitanii buna gurgurachuudha. Odeeffannoon kun yeroodhaa yerootti abdeetii ta'a torbanitti jechuudha. Bifa kanaan uummata keenya gaga'aa jirra. Isaanirraas odeeffannoo bifatti fudhannuu qabna jechuudha. Kanaaf bunnis amaluma bunaa ta'e akkaataa kanaan walitti qindoominaan hojjetame malee qofa deemamuutiin waggaawwan 15 darban rakkoo guddaan itti fidee jechuudha. Yeroo ammaa kana isa qotee bulaas isa buna dhiyeessus isa buna alargus akka bifa maatii ta'uu akka isaan danda'an irratti hojjenne yeroo ammaa kana bifa kanaan kan isaanii wal wajjiniin hojjechaa jira waan ta'eef odeeffannoo gahaa ta'e yeroo itti kennina jechuudha. Maayikiroo ikonoomii biyyaa dabaluu keessatti bunni alergiidhaan ekspoortii taasisuudhaan oomishoota gara alaatti argame keessaa bunni iddoo duraa qabatadhamee kaa'amee jira mootummaa biyyattiitiin. Kun isin keessatti duriyyuu bunni garuma alaatti gurgurama. Kan biyya keessaa fayyadama biyya keessaa akkuma jirtu ta'e sharafa argamsiisuudhaan gogaaf kallee waliin buna dhaqanii biyyi keenya Itoophiyaan qabdu. Seexaa akkamii isinitti uumee bu'aan isaa maalirraa maddeettan sila sama ta'e kaastaniittu akkamii immoo isin onnachiisee jira. Egaa sadarkaa kanaadhaan biyyi fooyya'insa irra jirti gaafa jedhamu seektarri kan hojjetu yookaan abbaa taayitaa kan hojjetu wanti itti dhaga'amu jira. Kanaafuu maal isin keessatti uume kana? Nuti akka abbaa taayitaa bunaaf shaayii federaalaatti ga'oo akkasii kana qabaachuu keenyatti baay'ee gammadoodha. Jijjiirama keessumaa immoo yeroo kanatti yeroo mootummaan biyyittiin rakkoo guddaa keessa galtee keessaas biyya alaatis rakkoon irratti uumamaa jiru keessatti sharafa alaa argamsiisuu irratti ga'oo mataa keenyaa ba'uu irratti cimnee hojjenneerra firiis arganneerra kun nu gammachiisa. Ammas caalaatti immoo akka nuti hojjennuuf maakiroo ikoonoomiin kallattiin kaa'anii caalaatti nu onnachiisee jira jechuudha. Karoora keenyallee bifatti rivaayiz goone karoora nuti bara 2015 kan qopheeffannee itti hojjechaa jirru jira ture. Egaa maakiroo ikoonoomiin kun bifa kanaatiin onnatee ka'ee bunas bifa kanaa riikaganaayis godhee akkaataatti nugonnonis nu gargaaruu qabu irratti eegannee ibsa dabarse karoora keenyallee rivaayiz goone istaafonni keenyi warri buna ala erganis warri buna dhiyeessanis qotee bultootas onnachiisnee bifatti
karoora haaraatiin itti seennu jirru kana rivayis gooneerra. Kanaaf egaa bifa kanaan onnannee karoora haaraatiin gara doolaara biliyoona 1 miliyoona 8 fiduudhaaf karoorfannee kaanirra jechuudha. Kuni seenaa biyyattii keessatti isa guddaadha. Kanaaf kan immoo wal gargaarree qindoominaan yoo hojjennee jenne hin dhufa jennee abdanna. Gaarii dhagaa Dr. Addunyaa Dabalaa Daayirektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Bunaaf Shaayii Federaalaa stuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffilee nu isinii kaasneef deebii nuu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa isinii jechuudha. Baay'ee galatoomaa reediyoo fi televezyiinii faana yeroo baay'ee nu wajjiniin jira. Keessumaa hojiiwwan hojjetaman buna irratti tamsaasuutiin namoota onnachiisaa jira. Kanaan jabaadha isiniin jechuu barbaada. Baay'ee galatoomaa. Galatoomaa ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo haala qabatamaa yeroo ammaa oomisha bunaa fi shaayii irratti akkasumas immoo urgeessituuwwan garaagaraa irratti jiru ilaalchise keessumaa immoo maakiroo ikoonoomii biyyaa keessatti alergiidhaan bu'aan garaa bunaaf shaayiidhaan dhufe abdachiisaa fi jajjabeessaadha jedhamee gama mootummaatiin ibsamuu isaatiin wal qabsiise turmaatiin nuyi Daayirektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Bunaaf Shaayii Federaalaa Dr. Addunyaa Dabalaa waliin taasifne kana mammaatti daawwattan ture. Nu faana turtanii waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Nagaadhaan nu tura.